Okay. Okay. Achi dengati. Oh finan jadi na hasa ija. Jannak. Hayya Bakal na siyasa. kulisa. Lisi banna fatiha. Asu. Ovi yani. Eshi Hasa dubbe. yablet. Fatashu hasa yo jaden dubba da bakkanim. Asay. Eshi. Kaza mori listi way du fetu man jadi se message hag shantamanatti tsaf. Achi biyya biraa jira jedheeti abdii kutadheera qaraayyuu keessa galee seenne guyyaa tokko ammoo Aywa fil. beeruuti jirtaanillee beeruuti jira ka jedhu wayinaa dhufe. Okay. Hayya. Gammachuu lafaa waaqa kana wallaale argadhe jedhe eessa jirta qofa jedhe hin sobdeen qoosta qofa jedhe hin qoosu dhuguma naan jedhe. Yoo barbaadde beekootu bakka sagalee du'aayii godhee ka'e bakka du'aayiin hadhaa taate jedhe. Achi yoo barbaadde bakka akkasitti kootu jedhee bakka beeku wayii maqaa dhahe. Achuma bakka taaksii tana doolaara 10 kafaleetuma dhugamu dhara jedhaa shakkaatuma achii ka'ee yoo dhaqu. Akkuma porofaayilii irra jiru san jira nama moodeliin kiyya. Eshi. Kaza achuma dhaabbata. Achi kaza eessa deemta amma jenna adaani mana na wajjin dhufuu barbaada beektanii kazaani mana keenya kaameraatu jira mana keenya dhufuu hin dandeettu jedheen. Haga waan isaa baruutti jedheeti. Kaza aandee ijoolleetu jira jedha aandee kaameraatu jira jedha bakka sani adaanatti naqqa'e innillee. Ani erga beeruuti dhufeeti guyyaa 10 qofa naan jedhe. Kaza guyyaa 10 amma maal taatiree jennaan jala maal taatiree jennaan. Jadisa garu biyyam beeku guyyaa 10 jedha garu miilaani kootu akka solbaan haa jedheetuma kanuma karaa kana hin beeka. Asumaan buusee asiin ara rabbo Allah ani caammaa takkoo godhee jira. Deemuu dadhabee taaksii qabannaa jedhaan. Eshi. Hayya. Kaza abdiin na jala. Kaza abdiin na jala. Hola. Liki. Hayya. Ache ara birriin qabu naan jechuu eegale birrii taaksiin qabu jechuu eegale. Ani sii kafala jennaan bakka ka qara gammachuudhaan kun kootte dheena waami kun gadduu eegale akka waan namni irraa du'e hagam bira dhaqe. Achi gammadi kolfi buna dhuguu barbaada koottoo barbaadde mana bunaa deemtee nyaattee dhuddee achitti buna dhuddaa yoo barbaadde jenna lakkisi adaanni nama beekaaf ta'a beektanii namatu isa beekaaf ta'a. Na lakkisi mana bunaa hin deemu lakkisi jedhee na didata yoo barbaadde birrii harkaan naa kenni jechuu eegale. Achi asiin na deemu bakka hin teennaa jiru lakkisi deemuu barbaada biyya baruu barbaada jedhaa ol bu'aa adaanni bakka shaantaa kiyya kana na dhiise shaantaa kana harkaan na laala shaantaa wayyaa haraa bakka qabadheera. Achi bakka shaantaa kana achitti bakka teessumaa bashannanaa wayii ga'eetiin bakka ka du'uuf ka'e ka luttiin irraa cabuu faati. Achi gaddi teennaan shaantaa kana achitti sissee kaayee akka ka fudhatee yoo bade anqaraayyuu birrii keessa baay'ee birriin kenne akka fiiguu ta'ullee hin jira bar nama wallaahi dhugaa rabbi yoo laaltan ijoollee oromaas jala jiraatuu danda'a dhaga'uu danda'a. Kaza achi bakka ila nama oromoo bakka nama maal isiniin jedha barsiisaa wayii fakkaataa bar nama urmiin illee ijoollee bakka waan akkasii kana mitiinna. Achi yoo laalullee dhiinni isaa oromoo qulqulluudha. Kaza ishee qofa jedheen ishee akkamiin as dhufte biyya kana dhiirri hin dhufu akkamiin dhufte jennaan ani koo amma erga dhufe waggaa 3 ga'e jechuu eegale gaxarii hojjedha waggaa 3 naan jedhe. Ishee akkas booddeera oofee bakka dadhabe hin deema jedhee jennaan birrii beeladheera birrii naa kenni naan jedhe. Hayya. Ashi jedheetuman baasee haga wasanamte takka kennee fi achi san fudhatee ka'e rabbii jedhiiti rabbii suumee jedhiiti hojiis. Rabbi sirra hajaaratu. Hinnu manne dhaqna naagalaan wayi gudiin ganaa dhufaa isa argite. Fati caqlaa. Haa namni dhaga'oo si jibbisiisa walaaw. Kaza achi birrii nyaataa kennee fi jennaan hojii dhabee taa'aa jira simkaardii naa bitii naan jedhe rabbii jedhi hojiin soqadha. Eeshi jedhee deemee fi ammallee simkaardii bitee fi gati.
Hayi naan jedhe sim kaardii lakkoofsa ani hin barbaanne bittee dhuftee naan jedhe. Namni galatoom namaan jedhaa miti. Kaza simi lakkoofsa hin barbaanne bittee dhuftee naan jennaan eeshi jedheetuma ofuma keessa rifadhee jedhisee sila galatoom jedhee fudhataa qabaayyuu lakkoofsa gaarii ture quxurii. Achi amma xiqqoo jedhee barii irratti dawwalee gaafa barii simii bitee fi barii irratti dawwalee uffata hin qabu uffata naa bitii naan jedhe. Ana ooltu. Kaan irraa yoo baasu kaan itti utaala kaan irraa dhaqee hoo baasu kaan itti nyammi jedha dhaqee. Achi booddee meeqoo namni kun nama akkam. Guyyaa takkatti tanaa. Guyyaa gaafa barii akka guyyaa takkatti keessa birrii nyaataa jedhee birrii jabduu kenneef ani waan nama amma waan kenneessa asirratti himu haa nyaatuuni jedhee kenneefis. Adaan birrii tiraanspoortii jedhee karaa ittiin kadhatuuf booda kaan baasee kaan onna baasu. Biyaan sotu gara Itoophiyaa dhuftee digdamaan taati. Kuma digdamaan taati. Ka wanni wajjin ka simkaardiin ammoo simkaardii waliin kuma 8 taati. Kana gaa oofta. Sa'aatii nuu akkamii simkaardiin bichaan jechaadha. Sa'aatii waan kana hunda raawwate kun akkamii wanti siinii gahe. Yaa qalbiin. Oyi kaana fati dis kadifati bingana. Oyi kaan tumursiisi kana makii achi booddee gudiin ganaa jirti. Sa'aatii tokko simkaardiin doolaara 20 simkaardiin doolaara 35 birrii nyaataaf kenneef 20 birriin tiraanspoortii taaksiidhaatiif baase 10 gizee takka doolaara 75 baase guyyaa takkatti daqiiqaa muraasaa keessa daqiiqaa biyaansi 30-40 keessa jecha anna lammaffaa deebee ganama uffata bitii naan jedhe uffata bitii oromummaadhaan baraan haga kana oromoodhaa eega dhufee jadiida ta'e eega hojii hin qabne jedheetii bari akka wajjin rakka anna lammaffaa deebi'eetini maal jedhaa maal ta'ee argame namni kun yoo qoradhee irra ga'u nama ilmoo qabuu fi nama dhufee biyya kana keessatti gizee hedduu duriyyeedhaan xafaxafamee nama ilmoo qabu ture nama biyya kana keessa mana rifeensaa banatee bakka hojii gurguddaa keessa ture. Jidduun isin dhaabaa. Ella nama akkasii yoo Macarrashaa dubbii wanni nuufiti acararasi macarrashaa dubbii lola guddoodhaan adda baatee lola keessa teetti hagamaa. Warra Beeruutii kana jaartii hoyyachii qaba. Baala jira. Akkana kunniin hin jirti dhiirri biyya. Maaltu jira sanuu sadii wayiiti sadiin keessaa kunoo ka sadaffaa isa kana Oromoon hin jirtu maaf hin dhuftan isin as. Biyya takka bira wayii dhaqaalaa takka teetana wayii godha. Anillee takka hoyyachii qaba. Akkasi Beeruutii of eeggadha warri Beeruutii saniin leebaa akkasitti dhufee jira. Meeqoo qashti ati ka gurfaa ittiin galtuun qabna. Gurfaatti galtuun qabna jedhee. Dubbiin tun hagam dhugaamame dubbiin dhugaamame. Wallaahi laatiin dhugaadha rabbii kiyya akka kadhee dhugaadha. Akkana laal amma balleessaa si qabu. Ana qabaa balleessaa. Yaa si qaba balleessaa. Uduu isin taate akkam gootan nama beela'ee tokko bira dabartanii. Beelaan dhuftee amma kan nama yeroo baatu waa'ee beelaa isin taasee nattolee moodeelingii maalii ta'ee qabimee afaan galteen keessan ati afaan hin callisimee buko jalqaba yeroo dhufte oromummaan amma galgala kan hagasisaame yookaan haga wal jala waa fudhatan si dhagaame jalqaba yeroo san akkamitti walitti dhuftan yeroo jalqaba walitti dhuftan. Beeruutu jiraachuu kiyya amanuu yoo amanuu barbaaddeedhaan dhaqe. Lakkigaa jiraatu kiyya amanuu barbaadde kootu dura bar oromummaa fitti dhaqeen jennee bar moodeelistii wayiiti hin bareedaa akkana jira akkasuma jira akkuma suuraa irraa macarrashaa dubbii caraarasiin nama hundaatu dammaa bar. Argadhu fataashu argadhu waa toltu argadhu jedhi ka. Waa toltu argadhu jedhi ka. Anotoo argadhee inni isa nama qalbii qabu nama akkas bareedu argadhee inni isa. Asheeta bareeda bira lufan jenne arsiin. Maal ta'ee atuu kan itti baastee fara nyaachuudhaaf kana hundaa itti baaftee mi'aati. Waa malee baafte. Hin nyaachuu moo nyaachuuf nyaattame moo maal jedhama shi? Yaa nyaachu nyaatamte nyaatu tokko irratti ammati ana masira seenni dhufe nyaatu nyaatamte. Nyaatamuuf jecha amma shamarri takka dhiira tokkorraa yeroo baay'ee waa wayii foonii waa wayii ittiin baastu. Kijib.
Waa wayii feetee jetti jalqaba. Deebitu si harkaa wal Wallahi lazim haga bira dhaqe lakkis ila. Wallahi Innillee waa dhagayame. Dhugaadha qalbiin qalbiidha. Silaa santu bakka sani balleesse inni. Ani gizee duraan dhaqu. Allisee nyaachuu Sodaataa fadaqee iyyuu hin da'uun namaa tokko ni natti yaadiifa jedha. Akkin siin jedhe. Nyaanni kee maal ture yoo san? Isatu gowwa isatu bar abazza'eetumaan callisee si nyaachuun murate malee osoo si nyaachisaa nyaate bareeda ture. Silaa waliin dubbistan kana hunda. Bakka bakka geessudha. Bagaana nyaate anillee bari inni silaa san barbaadee bari angaruu bakka sanitti hin eeyyamne qabadhee mana kiyya fa'aa fiduu barbaade inni. Ana oofta kasin eeyyamne kam taasoftaree kam maaltu sitti toleree kasin akkana jettaa maa asumatti sitti shablaletti. Ani kona bagaan godhe ka bagaan